daawwattoota kiyya isin wallaa isin malee nam tokko hin qabu. Maaliif kabajaa naa qabdan jaalala naa qabdan niin beeka. Anis wallaa isin daraniin isinii qaba kabajaa. Isiniif jecha waan fedhin hin dhaba. Fatiyaa miidhame mana keetitti deebi'u jette wallaa isiniif jecha niin miidhama niin deebi'a mana kiyya keessa. Haa miidhamu yeroo dhibba takka haa miidhamu yoo isin natti aaruurra. Isin natti har'a deebi'eetiin haa miidhamu. Dhaggeeffadhu ililli. Ati jaartii baarii malee haadha ilmaan kiyyaati miti. Dhageessa. Maal ta'uu fi wabii fi hamzaan bira fidii jetta. Hin qaanfattu. Yoo barbaade bahar qabaatte atummaan nakkoottuu jii isa yaammaddu. San mirga keeti. Garuu ilmaan kiyya anaa lubbuun jiru ilmaan kiyya addaan baastan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتنا في خبر جمتو تخيات رجرتو جواتني سنين جرجا حشا ماركفونه عرانتنا وانا جايباتين كبدي سنين الفجر ونين سنين كبدي لبسون ما دجتو كيسن لين هنا لمو هلا هنگدو ماتي نفانا ترادا إن شاء الله تعالى ماليو تاني إن شاء الله أني عرانتنا Fatiyaan deemtee raahillee gartee miti bakka jirtus himuu diddee jirti funduuqa kireeffattee jiraattu waan mana arabaa jiraattu namni beeka hin jiru jechuudha. Ijoolleen siitiis adiyyoo dhumtee jirti. Kanarraa ta'isii biyya baaftee jechuudha. Rabbina haa gargaaru walaa baahillee argu har'a ilillii bakka isiin jirtu dhaga'ee jira. Mana isiin jirtu jechuudha namarraa dhaga'ee jira. Saniif warra maaliin godhuu qaba ilaa hanga dhumaatti hojii xiyyaa noo jilaalaadha. Walaa baarar kullee har'a dhiisuuf hin deemu ilillillee dhiisuu hin deemu baarillee dhiisuu hin deemu inshaallah rabbina haa laaffisu irra na aansu har'aan tana inshaallah utaalaa akka yaadetti Fatiyaaniin qabbaneessaa jeetii yaade inshaallah akkanumatti ilaalaadha. Inni kun maali jechuun keessan hin oolu inni kun fincaani. Tamaam fincaani. Niin gubadhe. Garaakiyyaan na gubate. Saniifu nalleen jijinaadha. Niin gubadde garaakiyyaan na gubatee jechuudha. Hedduu takka garaan geekoon na gubatee kanuun anuu kana Fatiyaan faan maalayyaa. Intaltii dhalaan akkasiidha. Har'aan tana ilmoo isiitii fi alaamana isiirraa alatti isii baaftee jechuudha. Saniifu niin gubadde. Nama bakka isiin jirtu jechuudha. Mana arabaa kan isiin daleeytus nama isii geessee yala dalagee jechuudha. Obboleettisiidhaan. Sigeessina naan jaanii inshaallahu ta'ala viidiyoo dimaruu yoo dandeessisaniif mara waan inni irra geessiniif maraa jechuudha. Kuni fincaanii niin gubadde narra laalinaa niin gubadde kuni fincaanii akkuma agartanii inni kuni kunola inni kirooraksiidha. Tamaam tuni ammoo mixmixaadha. Maal godhuu deemti hin jiinaadha. Kunoo maal ni argitan soogitta. Maaliin godhuu deemu? Kanaan fuula isiirraa dhiqeetiin kanaan irraa dalagaa jechuudha. Achi booda laalaa isiinis ni agarti jechuudha. Laalaa jaarsi namaa nama laaleessuu fi akkaataa itti gartee miti bultiin namaa tun hanqi itti nama gubtu. Tamaam ni agarti isiin ni gubadde laala garaa kiyyaan na balbalu jira. Ani mataa kiyya kana gubbatti jechuudha. Wallahi laaziim buna ni danfifatanii distii irra ni godhatanii jechuudha. Oowwanaan ba'u jiru. Niin gubadhe. Maaliin godhuu qaba? Jeetii yaade dhufee jira jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya moo gartee miti faayidaa wanni kun qalataa dhiisi warri jettan qalatan qabdu. Maaliif yoo jettan niin gubadhe. Hanga na 12 gubachuu jirti jechuudha. Hanga kiyya kana caalaa gubachuu jirti jechuudha Fatiyaan. Ilmaan isii ganneeyte ilmoo xiqqoo takkaa manarraa kan ba'een takkaa baariin kol duran dhaabbatiin har'a intalti sheeyitaantittiin tun dhuftee isaan lamaan akkanatti haadhaa fi ilmoo adda baafte jechuudha. Haadhaa ilmoota adda baafte sana maal godhaniin tikeeta duniyaarra murtaaf azoo kagantaa adaminteen jechuudha. Nufaana tura niin gubadheen irra laalina.
dhalaan akka teenya takkaan hin taffarre dhalaan akka teenya takkaan hin taffarre jechuudha fincaanii fi soogiddaa fi goroorsiin maal ka'a akkana ta'a jechuudha hoomacha akka inni baasu gartee miti kana baasaa jechuudha niin gubadhe garaa kiyyaan na gubate tamam hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wallahi jaayisa teetiin jira jechuudha gartee mi waan gaa waliin nagadde dhageeffata soyitiin ni baasu jechuudha maaliin godhuu qaba kanaaniin fuula isiirraa dhiqee kanaan isiirraa dalaga tamam kanaanin irraa dalagaa jechuudha kanaan fuula irraa dhiqee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaarra bahar dhiisuuf hin deemu ilillii yoon dabe bahar dhiisuu hin deemu isaan lachuuti jechuudha kun wanni naqameef isaan lamaaniif ni ga'e jechuudha isaan lamaaniif maaliin godha rabbiin na gargaara laala iyyeessa rabbii bira dhaabbata akkanatti itti naqeetiniin irraa dalagaa jechuudha inshaallah rabbiin haa laaffisu takkanaati jechuudha mee namni gartee miti ililliin baar haa heerumtu bagee heerumtee warri jettan komantii naa barreessaa warri baga fatiyaan manarraa deemtee warri jettanillee komantii naa barreessaa maaliif fatiyaan ilmaan facaaftee deemtee maaliif har'aan tana bultii sii keessaa baate namuutu dhalaadha hanga nama laaleessitu namuutu gartee miti ni beektan nama amata kudhamee rakkoo fi balloo waliin dabarsee jechuudha baarii fi isiin har'a tana intalti tun adda baafte hedduu takka gartee miti garaa nama nyaatti har'aan tana isiin hin dubbattu jechuudha nama ulfaatu nama afaan ulfaatu nama deebisaaf irraa deebisuu hin dandeenye jechuudha saniifuu akkaan fadeen godhaadha habaar keessas jiru fatiyaa jechuudha akka fade godhuu hin danda'u akka fade godhuu tamam bahar dhageeffadhu siifin himaa yoo fatiyaa hiik fatiyaa gallakkisi masaanuun feetu fatiyaa gaddiisi yoo fatiyaa gallakkisi yoo ammoo ililli gaddiisi waa lamaan tanaan siin jaa waa fatiyaa hojii jiraadhu waa ilillee jiru jiraadhu atis waa lamaan kana filadhu obboleessa kiyya nama mataan guddaan wanni sirra taa'uuf ittiin yaadudha tamam dhageeffadhu jaalattuu jibbituu sittiin hima tamam takkanaatiin siin jaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya garaa kiyyaan na gubate niin balbalala har'aan tan intaltisanii nama kabajaa qabu jechuudha namni hedduu takka nuti bahar dhugaadha obboleessa keenya hedduu takka jaalannaa jechuudha tanarraan garagalee baharillee gartee miti yoo xabii ta'uu baatees argitan fiidoo nama dura isinii maree dhageessa agartanii jirtanii kin nagaan inni nama fayyaatii miti fayyaadhaan ammoo akkana ilmaa hamzaadhaa guyyi tokkoof takkaa isaa kabajuu malee hamtuu isaanii hin dhageenye jechuudha har'a tana jechuudha intalti sheexaatittiin waa siirii itti godhattu waa akkanuma lafaa kaatee siirii itti godhattee gartee miti baara ibjala kana buttu yaanni isaa gara tokkonis nu galuu didee jira garaa nu nyaachuu jira innis jechuudha bas intalti shayxaana bas waa hunda beekti jechuudha waa hunda beekti saniifuu maal godhuu qabna ni beekta maaliin godhuu qaba jeetii yaaduu jira ni beekta bikka sheekaa sanis dhayinee rakkoo isaa tanaas ni barraa jennee yaaduu jirraa jechuudha amma ammoo gartee miti dhugatti na kabajaa nama harkana laatu miti har'aan tana faayil maaliif faayizaan loluu dhuftee jehee yoo gartee miti xiyyaanne taate fayyaan qabu wallaansaadhaaf itti fufnaa jechuudha karaa wallaansaa deemina yoo ammoo gartee miti maaltu khalaas faayizaa waan dhugaan naan jettee waan kana hangan dandeetti yaatti furmaata ittiin kannaa kajuutee haala wasaalaan fayyaa qabaa baalagummaa isa godhee jennaa jechuudha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya hedduu takka yaanni isaa kun waa'een isaa kun nu dhibdee jirti maal irratti yoo ittanii kan gaafattan taate tokkoffaa irratti namni fayyaa jaartii ammata meeqa waliin jiraate alatti hin baasu aarsee jechuudha fayyaa akka inni fayyaan qabnes akka intalti tun gartee miti waa hunda beektiinsa akkana gizee laallu tamaam saniifuu intala tana nuti karaa rameessuu qabna ajjeesuu qabnaa oomishi isii dhiisuu qabnu ni ajjeefnaa isii maaliif ajjeeftanii isinis nama dhalaadhaa yoo heettan na gaafattan taate dhalaadhaa miti dhiira kophaa isii jirtu ni dhabde addunyaa tanarraa dhiira kophaa isii jirtu ni dhabde ililliin hin dhabne baalagummaadha malee baalagummaa isiitii fi baxaanummaa fi shallummaa isiiti malee dhiira kophaa isii jirtu hin dhabne ililliin tamaam har'aan tana abbaa sabaa abbaa wabii abbaa sitiraa abbaa hamzaadhaati
rakkoo fi bal'oo waliin dabarsiteetini fatihaan jechuudha. Rakkoo fi bal'oo waliin dabarsa bikka tana waliin gahan yaani bikka tana waliin gahan jechuudha. Ijoolleen kun sabaan hoggaa meeqa jirti ni beektanii ijoollee isaanii jechuudha. Kanaafuu mucayyoon guddoon sanii ni yaaddii waa meeqa jettee yoo gammachuun mana keessa hin jiraanne ni yaaddii sammuun si illee mashkuula goota sammuu mucayyoo teeti. Ijoolleen taan ijoolleedhaa ho'i. Ijoolleen taan sa'aatii 24 maaliif ummaa abbaattee maaliif boochi? Bahar sin marartu ijoolleen ta'e obboleessa kiyya dhageeffadhu. Tamam yoo fayyaa ka qabaatu taate gaafii si gaafanne nuu deebisi. Yoo ka fayyaa qabaanne taate fayyaan qabdu ta'e egaa sirratti agarree sirra beeyneetini yala deemnee hanga dandeenyutti si wallaanno. Antanaan jaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya inshaallahu taala hedduu takka garaana nyaatte arraan tana bas hafiizaallee ijoollee keessa ni jirti. Ayyaanillee ijoollee keessa jiran. Tamaam saniifin anis ilmoodhaan qabaa dhaqeeti ilaaluu malee bira taa'uudhaaf nu jirraa deemu mucaan keessas kopha jiraanaan jaanii deemee jechuudha ayyaan faan. Tanarraan garagalee inshaallah arraan tana ammoo dhaqeetiin ijoollee siisanii ilaalaa manuma siisanuu dhaqeetiin ilaalatti garaan itti dadhabee mataa kiyya kanaan na dhukkubu jira. Mataan hangi kun na dhukkubu jira. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya maaliif yoo kan taate manni shaashaa jaa manni urgaawaa manni bareedaa gammachuu qabu gadda deebi'eetiin nama gammachiisu yoo ni jedhaqee na dhukkubaahu sanirraa na hafee jechuudha. Tanarraa maali hootu bikka ana akkana aartee gubattu naagarraan bikka ililii jirtu si geessinaa hootu naan jaani nama dalagaa san isiin dheeyitee irraa bahee jira bikka san jechuudha. Namni isii geesses maktabarraan hin deeyne ililiin nama Oromootu isii geesse dalagaa. Nama sanillee maallaqaaniin akka nageessan obboleettii siitii isiin laaluu fadhaa jeetiniin maallaqa kafalee bikka san dhaqee jechuudha irraa dalageessi. Akka namni isii bira buluu ta'eetiniin irraa dalaga. Inshaallahu taala rabbiin haala fisuun dadda viidiyoo isiniif mara yoon dadhabee manaara baati. Moo bahar karaa kanarra jira maxaama kana jira jechuudha. Makiinaa isaata dhaabbattu ijoolleen bahar keessan bahar gadii tana jira naan jette. Agarree jira makiinaa isaa gadii tana dhaabbatti jaanii. Akka gartee miti na dhukkuba jee yoon dande viidiyoo isiniif mara akka namaa hima gartee misarraa xalabatuu ta'eetiniin isa irraa dalageessaas. Hin dalaga bahar irraa hin dalaga. Tamaam bahar irraa hin dalaga hanga fatiyaa boochise hanga fatiyaa manarraa baase takka haaninis laala hangam takka laala harkatu takka dhalaan isan tumne baar takka dhalaan harkatti hin laanne dhugatti ni kabanya akka obboleessaa caalaa akka abbaan nu fakkaata. Dubbachuudhaaf waan hin jeesniif himuun qabu hedduu takka nama ulfaatu nu biratti jechuudha. Arraa immoo ni tumamuuf deemarra. Yoon arraan tana yoon isa harkadde ililli ni hundaqu. Isaan lachuun badii qaba. Yoon isa harkadde ilillitti hin dhaqu. Yoon ililli harkadde immoo baahritti hin dhaqu. Waa lamaan kanarraa jechuudha karaan hin deemu karaa tokkichuma jechuudha. Takka naati hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya isii gubullee haanuma jiraatu jechuudha. Beekumsaanii miti waadila kana hojjechuun isaa bahar jechuun dhugatti hayyuu namaati. Beekumsaanii miti waadila kana hojjechuun isaa beekumsaanii miti. Beekeetii miti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya beekeetii miti. Matumaa fayyaa hin qabne takka hoo intaluma tanaaf wallaalchisee akka isii malee nama biraa tokko hin beekne akka fatiyaas hin beekne goote jechuudha. Akka dandeettiisitti alhamdulillah jechuun rabbiin isii hin wallaalle. Akkanumatti illee gara jaalalallee akka gartee miti duniyaa irratti jaalala namaa qabdu fatiyaan taakiraallee rabbii akannuuf hin jaha. Jaalala duniyaa fi akiraa rabbii akannu mukaajitaadhaa fi abbaa godhuuf hin jaha. Anta namarraa nasirraan garagalee du'aa hin godhaafi jechuudha. Mukaajitaa obboleessaa obboleettii haa godhuu fi mukaajitaa haadhaa fi abbaa haa godhuu fi leesiitis fayyaatti haa ta'uuf hin jaani. Rabbiin gartee miti adawwii gartee miti budaa tana budaadha tuni sheexaana budaa tana gartee miti rabbiin jidduu ka godhe haa gorrohu tana gartee miti rabbiin sheexaana kanatti gartee miti ija namaatitu ilillitee itti dhufe jechuudha. Tamaaf namni maashaallah injuu jaalala isaan wal jaalatanii fi kabajaa isaan wal kabajan jechuudha. Rabbiin isaan kanallee gartee miti rabbiin laaltana sheexaana jidduu fuudhee inshaallahu taala wanti sheexaan tana jidduu fuudhee gartee miti nagee akka duraaniitti rabbi isii haa deebisu abbaa mana siitii fi ijoollee isii jidduutti isii haa deebisu tana sheexaatitti rabbiin gartee miti boolla qotamtee teessutti isii haa darbu. Awwanni biraa takkan jiru boolla qotamtee teessutti isii haa geessu
tani gartee miti lafti isinaa jettu musiibaatti naakhiraa tana lafti isinaa jettu tana taakkanaatiin isiniin jaa hordoftotaa fi kabajamtoota kiyya garaa kana na gubachuu jira laa garaa kiyyaattitu akkana na daaku jira tamaam narratti natti illee naadinaadha akka waan gartee miti yoon hin dubbadde gisee nan karaa kana ifinaasaa deemu hay baharii fuudhee bar ibsaa sirra fuudhee ati maa maraatta way fayyaan qabdu naan jaan jechuudha arraan tana tani gartee miti isii tana dhufte boruu na dhufti jettee tayyaanne jechuudha akkas naan jetti jechuudha ani ammoo garaa kiyyaan na barbare yaa ililli yaa badaajoytu yoon asirraan dalayne annamaa miti tamaam na argita assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hanga viidiyoo biraatiin walitti dachaanu nafaana tura arra wanni ni qabadee dhufe waa'ee baarii fi waa'ee lilliidhaati lilli sharmutittiidha waan malee naafaanii baaftatu shayxaanii guddaan shayxaana markayyaa ummataa markayyaadhaa tana tamu waan takka yaad rabbiin mataa harreedhaa gubbaa kaa'e horiitan